keessatti wal dhabuu turan sun jechuudha. Kan keessatti wal dhabuu turtan sun shariikan kiyya jettanii anaaf shariika gootanii ka keessatti wal dhabuu turtan sun eeysa jira jedhee rabbiin gaafii ajaa'ibaa gaafate jechuu gaafii isaanii lol'uuti baramma. Egaa muslimtootaan mu'mintootaan wal faalleessuu turan. Sanirratti wal loluu turan laa amma kaafirtoonni kun yaada. Amma rabbiin qaanyii isaanii jalaa baasaa bara. Isaanumaa salphisa. Hayyee mee isa jira shariikan kiyya sobaan kan shariikan naa gootanii isa keessatti muslimtoota waliin hayyee wal loluu turtan. Faallaa mu'mintootaa adeemuu turtan sun qaala alladhiina uutul ilma warri beekumsa kennaman sunni jedhan mu'mintoonni innal khizya alyawma yaalaa kunu salphinni arraan tana wasuu'a jechuuni hamtuunis alal kaafiriin kaafirtoota irratti taatuudhaa jedhan jechu mu'mintoonni. Eeywa egaa addunyaarra mana gayaan jiraatu jirannaa kanuma akkasii immoo adaaba addunyaattis itti buuseeti akhiratti salphina akkanaa isaan salphisuu ta'a jechuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Eeywa alladhiina tatawaffaahumul malaa'ikatu isaan sun kaafirtoonni sun warra malaa'ikaan isaan ajjeeftu jechu zaalimii anfusihim lubbuu isaanii miidhuu haala ta'anii kufriidhaan jechuma warra malaa'ikaan isaan ajjeeftu malaa'ikaa gartee gaa du'atti godhamte sanigaa ya zaalimii anfusihim kufrii fi shirkiidhaan lubbuu isaanii miidhuu haala ta'anii fa'alqawu salama jechuun harka if kennan jechuma waggaa kanaa harka kennatan maa kunnaa nacmalu nuti hojjetuun turre ja'anii min suu'in jechuun hamtumaa hojjetuun turre ja'anii jechaadha. Amma kun egaa yoo kana jenne nurraa wayyaawanii jechuu baraka isaaniitti balaa jechuun lakki dubbiin akka isin jettan kanaa miti. Yuqaalu lahum jechu isaaniin ni jedhamaa balaa jechuun leeysa al'amru kamaa zacamtum dubbiin akka isin jettanii miti inna allaha caliimun allah ni beekaadha bimaa kuntum tacmaluun waan isin addunyaa keessatti hojjetuu turtayya isa dhoysuu hin dandeeysanii bar hayyee akkanaa ja'amaani malaa'ikaan akkana jettiini fadkuluu seena ja'amaan immaasis abwaaba jahannamaa hulaalee jahannamsan balbala adda addaata jahannamsa seenaa ja'amaani خالدين فيها أتخيست واروها لتاتنين فلبئس يجوا فكت مثوى المتكبرين جتشون بكي قبسما ورين افتولني سن ورين هكافدتو را بونني سن جتشو بكي إساني جهنمين إسان بود سينوتا أن سن جتشالا بكي قبسما ساني سوا فكته yaada. Amma kaafirtoonni kana ta'uu ta'anii dhalaam. Waqiila jechuun ni jedhame lilladhiina ittaqaw warreen rabbi sodaatanii maadaa anzala rabbukum rabbiin keessan maal buusee jedhame. Qaaluu jechuun ni jedhan khayran jechuun anzala rabbunaa khayran mafcuulun bihi lificlin maxzuufin maca faacilihi jechuu fi'ilii fi faa'ila gatame san isa sanii fi maf'uul bihi ta'a jechaadha. Maazaa anzala kanarraa beekama laha. Qaaluu jechuun ni jedhan khayran anzala rabbunaa rabbiin keenya ni buuse khayran jechuun toltuu buuse waan gaarii buuse jaaniitti amanan jechuma. Egaa warreen amantii tana fudhatan kun kaafirtoonni ni didee mire quraanuma kanaa fudhatuu didan. Hayyee soba jedhanii dura dhaabbatuu turan warritti amanan hoo duuba hayya qaaluu khayran jaanam rabbiin waan gaarii buuse lilladhiina ahsanuu
warreen ibaadaa tolchanii hojjetaniif tahaadhaa fi yaadii duniyaa ja'a. Jiruma addunyaa tana keessattuu hasanatun jechuun jiruun bareedduun jechaadha ja'a. Hasanaan asumarrattuu gartee gaa jiruu gaarii jiraatu jechuu bar muumintoonni sun jechaadha ja'a. Hayyee hasanaan taatuudha jiruun gaariin. Iyyaata. Wala daarul aakhirati jechuun haa ta'u immoo manni akhiraa santuu khayrun irra caala wala ni'ima jechuun waa tolee jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Daarul muttaqiin manni warreen rabbi sodaatanii sun hayyee waa tolee jannaatu cadnin jedhee nu hime laan rabbiin. Hayyee jannatoota qubsumaa yadkhuluunahaa jechuun isiin seenan muttaqtoonni sun tajrii jechuun ni yaati min tahtihaa jala jannatoota sanii al-anhaaru laggeen adda addaatiitu yaa'a jechaadha. Lahum isaanii tahaadha fiyaa jannatoota san keessatti maa yashaa'uuna wanni isaan fedhan kadhaalika yajzi llaahu lmuttaqiin akkasani rabbiin warra isa sodaateef galata galchaa jechaadha. Muttaqtoonni sun warra akkami jennaan alladhiina tatawaffaahumul malaa'ikatu warra malaayikaan ruuxii isaan keessaa fuutu jechaadha. Warra malaayikaan isaan ajjeeftu jechuun amma gaa yeroo duuti isaanii geesse qayyibiina jechuun qulqulluu haala ta'aniin isaan sun hayya shirkii fi kufriirraa ayyaadha ja'a. Egaa shirkii kufriilee adda addaan seenne laamma sanirraa qulqulluu haala ta'aniin hayyee yaquuluuna jechuun ni jedhaniin malaayikonni salaamun alaykum nagayni isin irratti haa jiraatu udkhulul jannata jannata seenaa jedhaniini bimaa kuntum ta'maluun waan hojjetuu turtaniif jayyaa. Akkana kunoo muumintoonni kaafirtootaanis akkas jedhanii turan fadkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiihaa. Akkasi kaafirtootaan inni jaame muttaqtootaanis akkanaa ja'amaani. Hal yanzuruuna jedhe gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kaafirtoonni yookiin mushriktoonni kun waan eeganii bar jedhe hal yantadiruuna jechuma. Ma yantadiruunaan hin eegan illaa an ta'atiyahumul malaayikatu malaayikaan isaanitti dhufuu malee imaana isaaniitiin. Yeroo malaayikaan dhufte amannaadha. Hayyee malaayikaan eega dhufte gaa dubbiin yeroo isaanii kennuun hin jiru bar. Hayyee ogguma gartee gaa balaan biraatti dhufte hal yanzuruuna jechuun isaan waan eegan illaa an ta'atiyahumul malaayikatu malaayikaan isaanitti dhufuu malee imaana isaaniitiin kaafirtoonni kun oo ya'atee jechuun yookiin dhufuu malee amru rabbikaa cadaabni rabbii keeti isaaniif dhufuu maleen eeganu. Imaana isaaniitiin yeroo san eegu jiran jechu. Yeroo san ammoo imaanni fayyadu. Kadhaalika jechuun akkuma isaa warra makkaa kana fa'ala alladhiina min qablihim kaafirtoonni isaaniin duraatis hojjetanii jechaadha. Wamaa zalamahumullahu rabbiin waa isaan hin miine walaakin kaanuu anfusahum yazlimuun. Ifumaaf lubbuu isaaniif miidhan kufrii irratti du'uudhaan jechu. فأصابهم إسان نتوكي سيئات ما عملوا هي قالني همتو إسان جتني جتشو هي جزاء سيئات ما عملوا جتشما هي جزاء عملهم السيئ جتشما بر قالني همتو إسان جتني فحاق بهم إسان التنقبة يوكي إسان النمرسي ما كانوا به يستهزئون wanni isaan itti ashoofuu turan. Cadaabni isaan ashoofuu turan sun kan isaan itti qishinaa godhuu turan sun isaanitti ni qubatee jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. وقال الذين أشركوا warreen rabbitti waa sharraksiisan sun ni ja'anii لو شاء الله rabbiin odoo fedhe hayyee maa abadnaa jechuun nuti waan gabbarru min duunihi gabbaruu dhabuu keenya odoo fedhe jechuu walamma lama hayyee mashii'aa rabbiiti
hayyee qadara ragaa godhachuuf laabbadii isaanii irratti hayyee warreen rabbitti waa sharraqsiisan sun ni ja'an law shaa Allahu rabbiin odoo fedhe hayyee maa cabadnaa jechuun silaa nuti waan gabbarruu min duunihi rabbii gaditti min shay'in jechuun waan tokkollee hin gabbarruu isumaatu fedhee gabbaruu jirra malee jechuudha. Gabbaruu dhabuu keenya odoo fedhee laa hayyee isumaaf fedheetti jirra. Hayyee maa cabadnaa silaa hin gabbaru min duunii rabbii gaditti min shay'in waan tokkollee hin gabbaru jechuudha. Amma nurraa jaalatee jechuu isaaniiti bara. Dadhabina isaanii badii isaanii irratti qadara mashii'aa ragaa godhatutti jiran. Naxnu jechuun nuufi walaa aabaa'unaa abboonni keenyallee rabbii gaditti waan biraan gabbarru jechaadha. Isumaaf fedheetti jirra malee jechu. Walaa harramnaa jechuun nuti waa haraamiis hin goonu. Min duunihi jechuun isaa gaditti min shay'in waan tokkollee haraam hin goonu. Tan amma haraam godhu jirru tana jechu. Bahiidhaa fi saa'ibaa wasiilaa haami. Wanta jedhan san egaa suuratul an'aam keessa barannee turre. Isiisan hundaa'u isumaaf fedhee haraam godhu jirra malee odoo haraam godhuu dhabuu keenya fedhee nuti rabbii gaditti haraam hin goonu jechaadha. Hayyee amma kun fakkeenyaaf amma nama salaata dhiisee maaliif hin salaannee salaata maa dhiifta hoggaa jedhameen rabbiitiitu naan hin fedhinii sanumaafin salaata dhiise odoo inni naan fedhee niin salaata turee jaalama. Hayyee qadarri macsiyaa irratti badii hojjette irratti ragaa godhatu hin ta'u jechaadha. Rabbiin isaanirratti deebisuuf kana fidee kadhaalika jedhe akkuma isaan kaafirtoota warra makkaa kana فعلى الذين من قبلهم warri isaanin duraatis hojjete jechu kijibsiisuma akka isaan kijibsiisanii tana ayyee akkanuma warri isaanin duraatis hojjete فهل على الرسول jechuun ergamtoota irratti ni jiraasa hin jiruu jechu إلا البلاغ المبين jechuun geessuu zaahiraa malee jechaadha. Zaahiruma geessuu malee qajeelchuun harka isaaniitii miti jechaadha. Ga'een isaanii maali? Ergamatti kenname tokko ummata biraan gahuudha jechuudha. ولقد بعثنا جاء رب سبحانه وتعالى والله dhugumatti ni ergine في كل أمة هند خيس رسولا جتون إرجما ni ergine أن اعبدوا الله ربي جبرا جتون ويتنبوا الطاغوت طاغوت جبروا الرئيس فقاد جتون إيجا طاغوت وانتو تنما جلسا سن تابوت جرجرا أي سن الرئيس فقاد لقد عبادة ساني جتشودان إرجمتو تإرجني جرا أمة هند خيس إرجمان خنان إرجمي تريجوان فمنهم جتون أمة سنراني جرا من هدى الله نما ربين كجل جرا ومنهم جتون أمة سنراني جرا من حقت عليه الضلالة نما جلني تمير كنوفته جرا فسيروا في الأرض جاء رب سبحانه وتعالى ميلا فخيس ديما فانظروا جتون لا يا كافر توتا كيف كان جتون أكته عاقبة المكذبين نعم بودي ورا إرجمتوتا كجبسيسني جرا isinis karuma san deemu jirtanidha. Inta haris jechuu yoo bololtes jedhe rabbi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Inta haris jechuu yoo hawwites yoo bololtes alaa hudaahum qajeelloo isaanii irratti yoo ati bololtes jechuu fa'inna Allah laa yahdi. Rabbiin hin qajeelchu mayyudillu jechuuni nama jallisu tokko nama jalinatti murteeyse. ربين كجلتو رجما أي ما يدل ولو فعل كل سبب جيجو سبب فهم دو هجة اللي جمنا متشخن وما لهم جتون إساني فنتاني من ناصري أنتم ستوني إساني فنتاني جارا كجلنا سنكيسا إسان باسو جتو غرا كجلوتي أي أكس سنيفوت مجيسو تو ergamaa irratti jira malee qajeellooni harka ergamtootaan jirtu jechaadha.
وأقسموا جتشون نخخة كافرتون نخون بالله ربي نخخة جهد أيمانهم هون خخو ثانية خخو چما هي خخو دانغا جيسان كخة لا يبعث الله ربي إن إرجو إن كاسو مجموت يجوني نمدو إن كاسو يجرا أكن جاني خخة أي لا يبعث الله أمو أنت إسان ركخة كنا لا يبعث الله ربي إن كاسو مجموت يجون نمدو خن ربي إن كاسو جاني خخة بلا جتوني لكي يكيس جتا سنيمتي وعدا عليه يجوني ربين لما سينجرا حقا جتون حق إسان كان خاصون ولكن أكثر الناس لا يعلمون قروا إريتون موتا إن بيخني بكم سيسان فيد ويتشارا إيه ولا لساني قدا سنفزاي أي خاف من سقوياك يا ما خنا مرمو جتشارا balaan kun balaa saybacathum jechu lakkii kasee miti rabbiin isaan kaasuuf jira wacdan alayhiin baallama inni firratti godhee haqqan jechuun dhugaadhan maasiise isaan kaasuun suyyaa walaakinna akthara annaasi laa yaclamuun irreedduun namootaa hin beekan beekumsa isaan fayyadu jechaadha liyubayyina lahum وإنما يبعثهم جج وأن ربين إسان كاسوف أي ليبين لهم ججون كيساني في إفقدوا فيه الذي يختلفون فيه حكا إسان كيس والأبن كان إيه إسا خيست والأبن كان أكا إساني الدباسو فيه أكا إفا إساني قدوا فيه وليعلم الذين كفروا ورّي فريس أكا بيقوا فيه أنهم كانوا كاذبين naan kijiboo ta'uu isaanii jechaadha. Gaafa addunyaa irraa san rabbiin nama du'een kaasu jechuu san keessatti kijiboo ta'uu san isaanii dabaasuu deema jechuu baramma. Kan akka beekuuf kaafirtoonni innamaa qawlunaa jechuun inuma barjechi keenya lishee'in jechuu waan tokkoon. Idaa aradnaahu hoggaa waan san argamsiisuu feene أن نقول له نتئسان جتشما جئ رب سبحانه وتعالى كن أرقم جتشوداني فيكون جتشون أجمان أرقم والنسون جتشما إيغا رب سبحانه وتعالى وانت إساتي جباسو كل ننجر والذين هاجروا ورين قدانا في الله دي ربي تفجتش ور قدانا من بعد ما ظلموا جتشون إيجا بيجر ألوتا ثاني تميد أماني جتشون إيجا كافرتون إسان ميد هيا لنبوئنهم والله إسان نكبسيفنا جئ ربين في الدنيا جتشون الدنيا متنا خيستوه حسنة جتشوني دارا حسنة هيا بيجا بريدو إسان كبسيفنا مدينة جيسي ربين كبسيسيغا yookiin ammoo hasanatan qubsuma bareedduu jechaadha ja'a. Hayyee mubaa'atan hasanatan jechu wala ajrul aakhiratiin haa ta'u inumaa mindaan ka aakhiraatu akbaru jechuun isa kanarra guddaa jechaadha. Namni tokko rabbiif jecha hayyee diin rabbii kanaatti hojjechuudhaaf jecha hayyee biyya dhaloota isaa biyyatti miidhame kaafirtoonnitti isa miidhe san gadhiisee biyya muslimtootaatitti gallaan rabbiin gartee qubsuma bareedduu qopheessee fi jira jechaadha. Hayyee wala ajrul aakhirati jedhe galaamma. Mindaan isa aakhiraa santu akbaru jechuun isa addunyaa kanarra guddaadha jedha. Law kaanuu ya'lamuun naan odoo beekan jechaadha. Alladhiina sabaruu jedhamaas hum isaan sun hayyee muhaajirtoonni sun jechu الذين صبروا يجون إساء ورين أبصني جتشالا مال الرد ظلمي إسان الرد وجتم تسان الرد أكسم ما سيس بيساني سنقد لساني ديم الرتيس أبصن دي ربي خن الرد ور أبصني وعلى ربهم يتوكلون نا ربي ساني الرد ورين إركة نسان سويا أكجر ربي سبحانه وتعالى درسين كينيا خنا جانتنا خنا فكاتا
وروان برتين فيد مربي وقدو. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.